Amma se. Ani Beeruuti keessaa na qollofanii halkanii guyyaa na cufanii deemanii mana fincaaniitiin na cufanii deemanii nyaata hin qabu dhugaatii hin qabu na Amma se. Ani Beeruuti keessaa na qollofanii halkanii guyyaa na cufanii deemanii mana fincaaniitiin na cufanii deemanii nyaata hin qabu dhugaatii hin qabu na dhaqqabaa warri afaan Oromoo beekta obboleeyyan koo bakki dhaloota kiyyaa aanaan kiyya kokkosaa bakki dhaloota kiyyaa Daanshee jedhama na dhaqqabaa warri afaan Oromoo beektan silkii namaatiin obboleettiin koo kadhadheen namni sanuyyuu na waraabaa jiranii na dhaqqabaa. Isiniinedha du'ajjira lubbuun nageessara biyya koo galu ana dhiisi jedha inni kiyyaa galuu hin danda'u na dhaqqaba warri dallaalallee taatanii wanti afaan Oromoo dhageetta hundi keessan isiniin jedha amaanaa rabbii isin bira kaayadha. Waan ati dabattu dabaliite. Bakka nagaya maali godha? Maal naa rakkina kee birrii sii kennu moo siin kennanii sirriitti dubbadhu. Birrii waan jedhu tokko naa kennite hin jirtu ji'a shanii. Obboloowwan koo obboleettiin teenya tuni magaalaa Peeruutii keessa jiraatti. Na dhaqqabaa jechaa jirti. Dhugaa hedduu waan garaa nama nyaattudha. Adaraa keessaa maaloo warroonni Peeruutii keessa jirtanii iddoo ishiin jirtu akka dhaqqabdan iddoo ishiin lubbuudhaan jirtu hedduu waan garaa nama nyaattudha. Nyaata hin qabu natti qollofanii deemuu shentibeetii keessaa hin jiraadha jetti. Egaa kan na gurgurate dallaalaadha jetti. Dallaalummaa biyya keenyaati. Dallaalonni biyya keenya nama keenya gurgurachuu malee isaan maallaqa argatan malee ijoolleen teenya miidhaan irra gaa jedhanii yaadaa hin jiranii. Adaraa keessaa maaroo warroonni Peeruutii keessa jirtan obboleettii keenya kan osoo isheen lubbuudhaan jirtu osoo maaloo na dhaqqabaa jettee sin kadhattu. Adaraa waan dandeessaniin akka cinaa dhaabbattanii siniin jechuu jaaladha. Adaraa obboleettiin teenya amma dalagaallee hin danda'u jechaarti. Hojiillee hin danda'u humnallee hin qabu lubbuu kiyya kan jiraachifachaa jiru bishaan dhugee tananii as ga'ee jira. Ani birrii shilingillee qabaattan ittiin na gargaartanii akka biyyatti na galchitan 100 haa ta'u waan fe'es haa ta'u ani as keessattillee badee hojjechuu hin danda'u hojii hin danda'u keessi koo dhumatee jira jettee jirti. Kanaafuu yaa obboloota koo ani biyyatti galuun barbaada malee as keessatti hojjechuu hin barbaadu. Hojjetadhee jiraachuufillee humna hin qabu. Humna koo fixadhee jira. Kanan oolu shentibeetii keessaa kanan nyaadhu midhaan hin nyaadhu hin argadhu. Agabuu koo qofan jiraadha jechaa jirti. Hedduu waan garaa nama nyaattudha. Natti qollofanii natti cufanii deemu shentibeetii keessatti jette. Innaa kaayaa maaloo baay'ee waan namatti dhaga'amudha. Namoonni keenya birrii qofa laalu dhugaa baay'ee ulfaataa mee amma viidiyoo lammataa immoo kan wajjin laallu ta'a. Asalan na rakkisee obboleettii kiyya dhiisi. Obboleeyyan koo ani asitti hojjechuu hin dandeenye ji'a osoo hin nyaanne bishaan qofa urgaa. Ijoolleen akkasi balleessan barbaadamu. Asumaa baduu barbaade ani akkuma biyyaa miti. Biyya galuu barbaadamu. Addaama biyya osoo danda'amee maafi birrii kuma dhibbaalleen kennini biyyuma galuu barbaada. Utuu jiraadhee galee barbaadee bee'an. Jiraadhee daa'imman xiyya dhiisu. Biyyuma galuu barbaada du'a jiraa'anii. Utuu danda'amee guyyaadhaa galeeti. Jiraadhee ka galuu hin beeku. Qooqan darbaa bishaan qofas agalee godhadhee jiraadhee halkanii guyyaa. An du'aa jira. Hojii hojjechuu hin dandeenye yaalamuu hin dandeenye dhibeen. Ijoolleen baay'ee asitti si balleessanii asitti hojjetaa siin jechaa jiru. Ani hojii hin danda'een hojjedhu gaaree asalaa bakka hin danda'u ani biyyuma kiyya galuu barbaada maaf shilingii waliin naa guuranii naan galchine rakkoo si gargaaru. Egaa akkuma viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebinetti ani biyyuman galuu barbaada. As keessatti illee badee dalaguu hin danda'u. Galee ilmoo koo guddifachuu barbaada. Galee lubbuu kootu qabadhee biyya kootti galuun barbaada jechaa jirti. Inna sagalee ta'aa nufi hundumti keenya iyyuu hedduu tokko namoonni baay'ee waan namatti ulfaatuu fi namatti dhaga'amudha.
adaraa keessan gara jirtaniif kallattii jirtanii sagalee ta'aadha. Ofiifuu biyya kufte dallaalonni ijoollee teenya peeruutii keessatti erganiyyuu dhugaa cubbuun sodaatanii ofiifuu namni isaaniitu waan nyaattu dhabee jira. Unkaanii sarraatinyaa galchanii mindaa isaaniitii fi nyaata isaanii danda'u. Isaanuu tokko biratti wanti nyaata sunu dhabamee jira. Ijoollee hedduurraa dhagaa jirra. Peeruutiin baay'ee tokko wanta nyaannu manaa hin qabnu jedhanii kan dubbatanii. Kanaaf dallaalonni keenya illee wanta akkanaatirraa doof qusatanii yeroo gabaa waaqayyo yeroo gabaa